Wallahi yoo Oromoo nama kuma shan si galchite amma qeerroo bira deemeetiyyuu nukaan godhi jedhaan kuma shan si agarsiisan maqee nu godhani muti wallahi. Akka wallahi qeerroon galgalee tumuu namnatti aareera wallahi. Tumamuun ko waan nuti. Qeerroon ni ta'a godhu qaba kaa kanaaf si qeerroon dawwala quuftu kitaabii kennan. Amma jenne wallahi amma jenne ko yaaree dura kuma shan qeerroo dittaa kuma shan galchan. Kuma shayoo galte natti heerumta. Mataa adii. Maal godhaa jemma? Nu kattaa ta'e malee. Kataasi qabda diitta. Hayyee maal kattaa? Midhattiin tokko wallahi mana hawwiitii dhufte haadha kan keeti hawwiinii naan jette. Ka'udde. Akkasittiin taa'aa sila dukkana keessa turtanii bar qaxxaama abbaan tokko wallahi qaxxaama. Qaxxaayi kalaasa waan feete deemi. Hayyee nagatta waan barbaadde rakkoon qabuun qaxxaamaan. Eesh. Maaliif qaxxaa? Guddacha maaliin qaxxaa'an? Baay'ee haadha koodhaa caalti. Wallahi dhugu. Amma baratee immoo akkam barsiitti nagaatti bar wallahi dha yoo maal balleessi isaan nama itti uumaa hin jettu wallahi. Maqaa rabbi wallahi ummii kana caalti wallahi yaaduu qalbii kadhanne malee wallahi dhugu. Anaattee dhaa bira dhuftee yeroo bakkee daddabdee dhufte wallahi namni birii na arrabsa beekan isa naattee si wajjin ni taphatte wallahi dhugu malee isiini dhimma kadhaallee hin qabdu. Sanii fi guddachi amma immoo maaliin qaxxaandii taa'u hin qaxxaa'u wallahi maaliin qaxxaandii taa'u. Kitawar. Tokkoffaa irratti nama jaallatullee adda baatee amma singiliidhaan ofitti amantee taami. Wallahi namni ittiin qabattee taami amma adda baatee taami wallahi sun barbaade nanni. Amma singilii koo namni gooftuu fuudhi naan jaara bar koomentii kee jalatti. Kuma shan yoo si gashan amma dheeroodhaan bira dhaqee wallahi ni kaan godjedhaan garuu kuma shan si agarsiisan jiru. Namni si gashan jiru bar eeshi geema qabadda geema qabadda namni kuma shan yoo si gashan amma jedhaan. Family kuma shan nagalchitanii jennaan qoftuu kana mataan dhaqee dhiqaa kuma shan qofa nagalchaa hin gartanii. Kuma shan qofa nagalchaa. Kuma shan nagalchaa. Kuma shan nagalchinaa dhiqaa hidhatte dhaqee gaafii tokko malee. Dafa kuma shan qofa nagalchaa. Dafa. Wadaka kanan nan rafatin akush na goda Oromo. Ijoolleen hin barataa hundi isin barataa amma kana qixaanii tokkitti qaxaanii sana booddee raftanii anillee isinirraa deemas ni gale ambarne namoonni ni intis ni gale wallahi akka bijaas ni qaba wallahi. Amma kan gootaree ta'e dhaggeeffaddiitta edha akka lammaata sittee quuftuu kiingii quuftuu nama seenaa galmeessa suudii keessatti kitaaba nu barreessuu qabdaa jette zee jaabichaa bakka. Asuma taa'eerree. Maal namni nama qaxxaamu ministeerii gaafatolee nama qaxxaamu kaasa yalla rakkoon taasisi bareedaa yalla. Kooftuu king. Kooftuun kitaaba nu barreessuu qabdi. Seenaa dalageetti waan taateef. Saa dhugumaa miti ree. Kooftuu king. Baatee kaatee yaada akkuma goota Oromoo tokkotti kitaaba barreessuu amma kan obsasii ta'e nama darbeef tokkoffaa isii dargee jette jechuudha. Nama sitti beekti dhufu biyyaa bahee kitaaba barreessee Itoophiyaatti galaa jiru jette walumaa galatti. Kooftuu dhiira Namnillee Oromoon kun waa filattee miisee ta'ee kitaaba qopheesse jechuudha. Saniifuu quuftuu hin jedhe walumaa galatti saa wallaahi. Oromoo kaleessa Oromoo waa filattee abbaa illee hin barre. Lubbuutti hin jiraatu waa filamuu isaan beeku. Kooftuu na fuudhu bakka kuma meeqa nagalchitanii kuma shan nagalchitanii kuma shan nagalchitanii jennaan bitaa godha. Maal jette kooftuu? Dhugaatii bar jedheera. Kitaaba koo filadhaame waan filattan ofirraa isaan hundinuu biyya Oromaa jira namni Oromiyaa keessa jiru waa filachuu dhiisaa ofirraa kitaaba koo bichitti filadha. Mana menegesha na kata mana menegesha. Oh kata udah sejarah ku mati kau tiba.
Jara karara maratu ko fulani fayyana godhani barmaaf mushkila qaxxaw dhiisan ijoolleen taataaf godha diitaani kuma shanini ka wal fuutan baakam pushna godhan kasbi wallah walin dhib diita awid fayyid buna fi fudude atta kuma shan si followersi mo wenu giisi mo Eegifte kuma shan. طيب طيب قفت واجري قانين دبتش ندندو سجرت لا أتجيبتي كأنه في الدندا لا طيب أنا إنت ما تبغى تجرا برنا اللي هاموس سنيونا موس سني تنجا يوالي سلة لا أتجيب تبغى سبري رامي لا والله ولا نيمنو لا سلكي والله لا فكايرا Dafa. لا اسمك قديس كده كو كان نافو للنيم جرين قدام يبلا جرو كيس جرا تابتا كوبلين كي قدام منا موس ساجو كرام بري كنت بوشنا قلنا إن جنان سين سودا ديبر والله يوات بودر كتان لا أو كاتو ستكات سني في بر والله سين سودا मैंने सिलार पे بوشنا قلنا أنت جالس سجا سين نويا بوش قلنا والله جدّم قلنا ده إيه زمان أشي تانو لا أرجع جرا بنا جالس والله نامي تكيد تراك يوم نسني كنا إني كنا بليسا نكوني سودانا ما كنت أنمو أنت ليس أتيك ما في مشكلة والله إدو ما ورجي دو تراك يوم نيجي أنجما أرجين كوي ده والله سنا هو يجي تبى كم أو بيا تما يونا ما تبيني فافور كنا يوف دت كده تي بريدا سنا كتا كا فاميلي كي تيجي دو ما وجدت ده سات تيجي دو دي جالس سوداتا مو جالس تو جالس سودا أنتم مدري كبجاء بركة بجاء لقى دليل سني في بس تابو راش تاب kabajaa walii qabaachuu fi ammootu wal sodaachuu waan biraati beekta bultii keessa kabajaa walii qabaachuun dirqama. لا أجي فرس الكلماتي صلاة نمي أول صلاة والكبجام ترى أول صلاة ديت أمري سني في إني أنا جدو بالي جدو ترى كتورا بقى ودين كباي ديبر نما برا ديبر مكان ولا تمك ألف لا تبارك تمام تجاري كبابو ترى فندراتي نانيو دواتي نما كريا والله جدو تجاني أدي تباستني جدو ما تبدا نما تاني سي والله ننني Ini nama macam kata kan wani singkat tahu sina wendali akan minta sila. Kota mana sih kata kan gitu mana sih kata? Hah? Kan gitu mana sih kata? Ada dalam family ke tiga dulu kata. Kumai milenya ke shamir tapi kan. Dia itu mana sih kata wani? Hah? Itu mana sih kata wani? Yalah. Dia kata apa kami ini? Ya umi ya umi kau tu tiwai wani kau mesti berreform lagi apa tu? Ule kau apa tu? Majan. Untuk aku mah dia sejerat namu aku sitin nama kestidai. Majan. Ilmu darah sifat kena kamu dia sejerat jadi. Ilmu nak kati mana barai itu kan? Tiga dia. Damma tu, oh ye. Si berada panjang sini kata, sini si pucuk fara show deh. Naik. Kau kaisa kita fitnah gambar. Kaisa dah. Intro kaisa kita dapat.